Yaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota akkasumas maamiloota abeeloof nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota kiyya anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Sharafa biyya alaa birrii Itoophiyaatti karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaan isin biraan ga'aan oola. Information yookiin immoo odeeffannoo gahaa argadhu irraa ani immoo isiniif share gochaa tureera. Ammallee itti fufee akka ani share isinii godhuuf ijoollonni baay'een keessan yaada qeeqa waan hundaati jajjabina yaadaatillee naaf kennaa jirtu jechuudha. Galatooma baay'een keessan itti fufiin wajjadhu yaada bareedaadha, yaada nu fayyadudha jechaa jirtu. Galatooma na jajjabeessuu keessaniif laayikii keessaniif fi subscribe akkasumallee sheerii keessaniif illee galatooma obboleewwan kiyya isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa immoo jechuudha biyyoota 16 akkuma baratame biyyoota 16 irraan kanan information kanan argadhu biyyoota 16 qofadha. Biyyoota 16 kana immoo kanneen akka Saudi Arabiyaa, Arab Emirates, Gibsi Paundi, Turkii Riilee, China Hewan, Swiss Franc, Bahrain Dinar, Kuwait Riyal, Qatar Riyal, Oman Riyal, Paundi, Euro, akkasumallee Kuwait Dinar, Jordan Dinar, Australian Dollar, Canada Dollar, and American Dollar jechuudha. Egaa waan ani har'a isinii qabadhee dhufe biyyoota 16 kana jechuudha. Isin immoo na jajjabeessaa yaada qeeqa qabdan komentii jala kaa'aa. Engaddaa keessumaa immoo ijoolleen eessaan argannaa atin ergitaa jettu ani ofii kiyya hin ergu jechuudha. Maaliif ofii kiyya hojii kiyya miti ani information argadhu isiniin biraan geessisa malee ofii koo erguu hin danda'u. Lakkoofsa keenuu ergifaa jechaa jirtu garuu komentii kana jalatti jechuudha nama nan ergaa ergee ka'eefaa fudhadha jedhee komentii as jala kaa'eera. Akkamiin si amanuu yeroo jedhee itti gaafadhe immoo ijoollee kanaaf ergeetanii fudhadhaa jedhee komentii jalqabaa jala innaan isinii kaa'a yeroo hundumaa jechuudha. Komentii jalqabaa irratti lakkoofsa isaa jechaan barreessee jira jechuudha. Yoo ergeesinii fudhate kennaa itti fayyadamuu dandeessu. Garuu inni isiniin ergu taanaan nama kamillee ergee amantanii birrii keessanitti hin kenninaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf gara sagantaa keenyaatti hin deebine jechuudha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha sharafni gaaf tokko gadi bu'a gaaf tokko immoo ol ka'a jechuudha. Guyyaa guyyaan akkanumallee saayitiin jijjiiramaa adeema jechuudha. Akka guyyaa har'aa oolmaa har'aatti jechuudha. Doolaarri Ameerikaa karaa baankiitiin 56.97 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaan 107.4 oolee jira jechuudha. Isa eengaddaarraa xinnoo gadi hir'isuu argisiisa jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaan doolaariidha. Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii jechuudha 37.79 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 87.84 oolee jira jechuudha. Inni sadaffaa Awustiraaliyaan doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaariin tokko guyyaa har'aa 34.20 oolee jira. Karaa baankii ol ka'ee jira inni kun jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 76.87 oolee jira jechuudha. Inni arfaffaa Jordan Dinaariidha. Jordan Dinaariin tokko jechuudha guyyaa har'aa karaa baankii 79.96 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 166.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu shanaffaan jechuudha Kuwait Dinaariidha. Kuwait Dinaariin tokko guyyaa har'aa baankiitiin 174.59 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 382.32 oolee jira. Inni ja'affaa Yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii 61.56 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 127.81 oolee jira. Inni itti aanu torbaffaan Paawundiidha. Paawundiin tokko karaa baankii 67.86 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 148
22 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu 8ffaan Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaaliin tokko guyyaa irraa karaa baankii 47.19 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 305.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu 9ffaan Qatar Riyaalidha. Qatar Riyaaliin tokko guyyaa irraa jechuudha. Karaa baankii 16.3 oolee jira. Xiqqoo dabaluu argisiisee jira. Karaa gabaa gurraacha 32.80 oolee jira jechuudha. Inni 10ffaan Bahareen Dinaaridha. Bahareen Dinaarri tokko guyyaa irraa karaa baankii 51.32 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 332.80 oolee jira. Inni itti aanu 11ffaan Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko jechuudha. Swiss Frankiin tokko guyyaa irraa karaa baankii 61.60 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 165.1 irra oolee jira jechuudha. Saantibooma dabalee. Inni itti aanu 12ffaan Chaayinaa Hewaanidha. Chaayinaa Hewaaniin tokko guyyaa irraa karaa baankii 7.4 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 16.30 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii Riilidha. Turkii Riileen tokko karaa baankii 1.91 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 3.82 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Gibsii Paawundiidha jechuudha. Gibsii Paawundiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 1.83 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 3.79 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha jechuudha. Saudi Arabiyaa Riyaaliin akka baay'ina birrii keessaniiti isiniin jedheen jira. Baay'een keessanii isinii galuu didee jira jechuudha. Namoonni birriin keessan 4,000 hanga 6,000 5,000 ta'e 32 jijjiiramaa jira jechuudha. Warri immoo birriin keessan 3,000 gadi ta'e immoo 32 fi saantima 80 jijjiiramaa jira. Yeroon isiniin jedhu 32 riyaala tokkittiitu 32 otoo hin taane 32 hirtanii argattu jechuudha. Inni itti aanu Saudi, inni itti aanu Arab Emireet Dubaay Diraamiidha jechuudha. Arab Emireet Dubaayin karaa baankii guyyaa irraa 14.85 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 32.20 oolee jira jechuudha. Inni dabalee hin qannasne 32.20 oolee jira. Daldalaan immoo haala biraan erguu ni danda'a jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya, viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata isiniin jechuun barbaada. Warri viidiyoo koo jaallattan laayik, sheer, sabiskiraabii hin dagatinaa. Warri hundi keessan isinii galee itti fayyadama.